anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedheena. Ijaaruun nutti ulfaatee diiguun nutti salphatee kanaaf keessi koo dhiigaa keessa kiyyaatu dhiigaa na waraanu hin dhiigu haalli natti jabaatus olis gadin fiigu du'ee tambada malee ijaarsaa hin diigu goota gadeen galaafatte Haacaaluu Hundessa. Haacaaluun magaalaa qabsoo Oromoo finiinsuun maqaan ishee ka'uu Ambootti abbaasaa Hundeensaa Boonsaa fi harmeesaa guddattuu horaa irraa muddeetii 12 bara 1976 akka Itoophiyaatti bara 1984 akka Awurooppaatti dhalate. Ijoollummaatti hiriyoota isaa kanneen akka Birhaanuu Abarraa fa'aa waliin jabbiilee fi loon tiksaa guddatan. Barnoota isaas manneen barnootaa Oddoo Liiban Carrii fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Ambootti barate. Wallisaa Daawitee Mokonnaniin fakkeenya isaa kan godhate Haacaaluu muuziqaan herreega nama isaa akka ta'e amana. Ijoollummaa kootii kaasee afaan gabii nan qabu inumaan sirbaa jedha. Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbiilee fi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera. Naannoo manneen barnootaa fi hawwisoo keessatti sirbuu itti fufe. Abbaan isaa obbo Hundeensaa Boonsaa kana hin jaalanna ture. Adde guddattuu horaan garuu gammaduu turan. Abbaan koo doktorummaa fi piroofeesarummaa injineerummaa kana jaalata. Sirbituun mana hin godhattu alallee taatii yookaan nama alagaltuu taatii jechuun dubbachuu isaanii dubbachaa ture. Haacaaluun iyaan qoraasuma dhiiraa namoota hedduu biratti maqaan Amboo gootummaadhaan ka'a. Gootummaa Amboof hedduun himameera, sirbameeraas. Dhaloonni qe'ee sanaa bara dhufee darbuu walabummaa fi walqixxummaan akka jiraatuuf mormii keessatti lubbuu isaanii dhabaniiru. Qaama itti hir'ataniiru. Dararamaa jabduu keessaa darbaniiru. Kanaaf ammoo ragaan jiraatan tokko keessaa Karchalleedha. Namoonni baay'een gatii uummanni naannoo sanaa baase Karchalleen Amboo haa dubbattu jechuun ibsu. Haacaaluu Hundeessaa kana akkas jechuun geerare. Geerar geerarnaan jettuu meeqee geeraruuree dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallittii jira. Dhiirri geerareen quufne hidhaa Qilinxoo jira. Hidhaa Karchallee jira. Karchallee Amboo jira. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota keenya kabajamtoota hordoftoota Murtii Entertainment akkam nagaa jirtu jecha baga guyyaa irraa kanaan isin gahee isiniin jecha har'a waan xiqqoo takka isiniif qabannee dhihaannee jirra. Walaloo fi Doucmentery waa'ee seenaa gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaa dubbatu irraahi. Kanaaf hanga madda keenyatti akka nu wajjin turtan abdii guddaan qaba. Takka shakkii isinirraa hin qabu. Warroonni Murtii Entertainmentiif haaraa taatanis chaanela keenya subscribe nuuf godhuu hin dagatinaa. Share nuuf godhaa, like nuuf godhaa. Kan ofii abbamatu jabeeffataa jedhanii jira. Kanaafuu nu jajjabeessaa hamilee keenya nu wajjin tura. Haacaaluu Hundeessaa yaa ilma gameessaa. Ati hin duutu yoomuu hin badduun keessaa. Hojiin kee galmaa'e tarree gootaa keessa. Seenaa kee hin baduu dhaloonni si faarsa. Seenaan kee hin baduu dhaloonni si faarsa. Jirra jettee onnee nutti hortee. Eessa jirra jennaan boollee jirra jettee. Diina afaan taankii geerarsaan hurguftee. Sabboonummaa kan kee ifatti mul'iftee. Haqa Oromoodhaa ol baaftee dubbattee. Warra afaan qawwee bakka itti ishirarte. Haacee jechuun goota, goonni waan sodaatu. Abbaa isaatti bahee taaddeeffaa koo guutuu. Diinaaf harkan kennu du'as hin sodaatu. Ana dhugaaf falmee ta'a waaqoo guutuu. Jedheetiin dhaadatee osoo lubbuun jirtu. Minilik hattuudha farda keenya hatee. Farda yaabbuu dhiisii ijattuu yoo magartee. Harreedha yaabbattee kan Finfinnee dhufte. Farda ilma dabaleetiin siidaa ijaarrattee. Jedhee ragaa wajjin haaceetuu dubbate. Waa'ee ajjechaa hanga ammaa maal beekna laata? Naannoo kondominiyeemii galaan jedhamuun beekamutti wareegamuusaa odeeffannoon kan mul'atu. Artist
Artist Hachalu Hundessa waxabajjii 29 bara 2020 yookaan akka Itoophiyaatti waxabajjii 22 bara 2012 guyyaa wiixataa galgala sa'a 3 fi daqiiqaa 30 yookaan cinarratti magaalaa Finfinnee iddoo kondominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbeera. Battalaa rukutametti gara wiirtuu Leebuu Star Medical geeffamus lubbuun isaa baraaruun hin danda'amne. Achiis qorannoo reeffaaf gara hospitaalaa Qidduus Phaawulositti geeffamee halkan achi turuun ganama barii namoota 60tti lakkaa'amaniin marfamuu gara Ambootti imala eegale. Boodarra Burraayyuu naannoo Keellaa jedhamurraa deebi'uun Finfinnee giddugala aadaa Oromootti deebifame. Achiis konkolaataan reeffa fe'ee ture. Waraana waliin ta'uun gara mooraa waraanaa Xoor Haayiloojitti fudhatanii reeffi helikoophteraan gara Ambootti geeffame. Deeggartoonni Hacaaluu garuu awwaalchi isaa magaalaa inni itti sirbee fi itti qabsa'aa ture babal'achuu ishee walleen gaafate Finfinnee keessatti akka raawwatu gaafataa turan. Harmeen isaa inni akkaan jaalatuu fi maqaa isaaniitiin kakkatu akkasumas haati warraa isaa garuu magaalaa Amboo magaalaa dhaloota isaa akka awwaalamu barbaadan. Wal dura dhaabbannaa bakka awwaalchi raawwatu qaba jedhamee gidduutti lubbuun namallee darbeera. Boodarra reeffi gara Amboo mootummaa erga geeffamee booda awwaalchi isaa gaafa kamisaa magaalaa Amboo Bataskaanaa Yesuusitti raawwate. Poolisiin kanneen qondaaltota paartii mormituu ittaan shakkee to'adhee kan jedhu keessaa tokko humnaan reeffa gara Finfinneetti deebisan kan jedhu jira. Poolisiin akka ibsetti namoonni ajjechaa isaan shakkaman 3 ajjechaa raawwachuu isaanii amananiiru jedha. Dhimma isaanii fi shakkamtoota biroo to'atamanii mana murtiitti ilaalamaa jira. Maatiin Hacaaluus dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofuuf akka yaadan ibsaniiru. Haa ta'u malee sababni ajjechaa raawwateef ammallee hin beekamne. Ajjechaa isaa dura yeroo garaagaratti kanneen itti dhaadachaa jiran akka jiran Hacaaluun miidiyaalee garaagaraa irratti dubbachaa ture. Dhimma kana yoo ibsus wantoota kana dura yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinnee keessatti isa qunnamee dubbata. Beelame wawaadde bobahee arganne imimmaan koroobsus dangaansaa qabne lafidhaa milatte kaleena kirkirte caraanee warqame qoonqoo na buute caraanee warqame qoonqoo na buute Hinseene edaa hin hubanne Hinseene anaatti fakkaanne Hinseene anaatti fakkaanne Hinseene anaatti fakkaanne. عندنا فينا كنت مع مسي قالك الإنسان Bisa, tu me tixi naf, bisa.